yeroo inni dhufetti yookaan sa'aatii inni abdeetteetti appilikeeshinoota garaagaraa akkuma duraan isiniif dhiyeessinu yeroo hundaa'uu arraas isiniif dhiyeessina. Appilikeeshina haarawaa ta'anii fi appilikeeshina duraan dalaganii idduutti dhaabbatan. Eegisi abdeetti an taatuus yeroo inni gabbu'etti osoo sa'aa viidiyoo sa'aa maxxansinu hin eegne yeroo sanatti isinii maxxansina. Waan ta'eef hordoftoota kabajamoo arraas appilikeeshinii haarawaa tokko isiniif qabadhee dhiyaadheera. Inni kunis yeroo duraa hojjechaa ture duraan dhaabbate kan hin qabne itti fayyadamtan kan ammoo daataa keessaa qabdan ofirraa deebitan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee jirre jirtu isin jecha hordoftoota kabajamoo yeroo YouTube viidiyoo tana hogguu dhageessan like godhuudhaan na jajjabeessuu hin dagatinaa isinis isin jecha. Appilikeeshiniin kun akkuma yeroo hunda jennu ni dalagamoo hin dalagu yookaan YouTube irrallee yookaan immoo miidiyoota biraa kanneen akka TikTok bakka irratti hogguu ilaallee ni dalagamoo hin dalagu hogguu nu galachi booda isa isin garsiisa waan ta'eef yeroo as dhuftan ammoo yeroo hundaa'uu yoonii fi chaanaalli xiyya isiniif bahuu didee gadaa oroo jettanii barreessitan isiniif dhufa. Gadaa oroo tuubyooniif jettan chaanaalli xiyya isiniif dhufa. Channel ko yeroo isiniif dhufee subscribe hogguu gootan ammoo all notification irra kaayuudhaan akka miisajjiin isiniif buutu godhuu hin dagatinaa isiniif jechaadha. Fakkeenyaaf inni hojjetamoo hin hojjetu kan jiru akka inni hojjetu ni argitan. Mee if duuba deebinee TikTok liiviidhaaf kan inni hojjetamoo appilikeeshiniin kun kan jiru waliin ilaalla. Liivii isaa yooniif hojjetu taate appilikeeshiniin sun ni hojjeta jedhama. Fakkeenyaaf akka hojjetaa jiru ni argitan. Mee appilikeeshiniin kun kamirratti haa yaanu? Appilikeeshiniin kun akkuma beekamu hanqa tokko hojjetee idduudhaan dhaabbate waan ta'eef akkamitti akka inni hojjetu mee arra waliin ilaalla. Inni kun kana taaktuneelii kana taaktuneelii hogguu irratti dhooytan warri buufachuu hin beekne ni jirtan jee yaadu. Kana taaktuneel jettanii yooniif barreessitan inni isiniif dhufa waan ta'eef hundilas isin garsiisuudhaaf haajaan qabu. Maarketii akkuma duratti yooniif seentanii taaktuneel jettanii itti barreessitan isiniif dhufa jechuudha. Fakkeenyaaf taaktuneel jennaan akka kanatti isiniif dhufa jechuudha. Isin amma open godheen seenaa ammoo isin install gootan inni kun amma dalagu jiru isa kana. Fakkeenyaaf warreen wanni kun sobatti amanu yooniif jiraatan taate ammoo stop ta'ee jira dalagaa jira. Mee dhaabeen viidiyoo amma jenna kan inni hojjetamu hin hojjetu waliin ilaalla yeroo takka if duuba deebinee amma dhaamee jira. Fakkeenyaaf amma YouTube, TikTok kan ammaan tane hojjetan ni hojjetamu hin hojjetan kayyuu walii yeroo takka irra deebinee halaallu. Fakkeenyaaf YouTube halaallu ni hojjetamu hin hojjetu kan jiru kun akkuma ilaaltanii gartan ni mara malee hin hojjetu. TikTok is akkasumatti dhaabbatee jira. Sababni kana isin garsiisuuf warra soba waan jiru wartee kanatti if dararu amma kana viidiyoo tana ol harkifachuu hin danda'u. Fakkeenyaaf hojjetaa hin jiru. Irra deebinee immoo isa kana dhooynee hogguu dalaisiifne ni hojjetamu hin hojjetu achi booda halaallu. Inni kun koodiin isaa admin tech tayyattu tana isii tana qofa barreessuudhaan gama jalaattis gabbuutanii barreessitan. Admin tech tayyattu tana asittis isuma barreessitan malee wanni bira barreessitan hin jiru. Gara jalaattis hogguu gabbuutan fakkeenyaaf yoo koodiin tunni dhokattee fayyaddan taatee fedhi isin garsiisa. Amma haa olii ni argitan ka jalaa immoo kanuma oli guuttan kana itti guuttan. Okay. Admin tech tayyattu tan hogguu itti guute ammoo hannu gubbaadhaa kun zen firiin inni nuu bakkuma kana jira. Fakkeenyaaf kaanii fi kun garaagara waan ta'eef amma kan inni argitanii kanarratti hogguu dhawattanii sarfarii biraa wanni biraa wanni jirtu hin jiru. Ni hojjetamu hin hojjetu amma haraqaa takkatti dhooyne halaallu. Okay. Amma hojjetee jira. Mee viidiyoo reefuun tanaa dalaguu dite TikTok itti haa deebinu.
Okay. Isiniif gale yookaan argitan jeetti yaada hordoftoonni kabajamoo viidiyoo kana hogguu dhageeffatan warra yuutuubiin dhuftan ammoo laayik gootanii na jajjabeessuu hin dagatinaa isiniin jechaadhaa. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagayaan naaf tura.